Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo qaqqaalii sadarkaa idil addunyaatti argamtan hunda keessan nageenyi kenna kabajaan oowwan kanoonni irraa maddee iddoo isin jirtanitti isin hada qabu isin jecha egaa akkuma beekamu biyya teenya keessa yeroo ammaa kana rakkinni garaagaraa akka jiru ni hubatama. Nuuf kolcha warroonni nu hordofaa jirtan laayivii nutti hin bilbilina amma nuti wanni mari'achuudhaaf deemnu keessattuu waa'ee rakkina yeroo ammaa kana gama Oromiyaa bahaatiin magaalaa Dirredawaa keessatti dhalatee wal qabatee gochoota kana duuba eenyutu jira gocha kana eenyutu qindeessee kaayoon isaa maalidha maaliif barbaadame ka jedhu irratti akkasumas ilmaan Oromoo afaan Sumaalee beekan gartee ka dokumentii isaanii garaagaraa harkaa qaban walgahii isaan ta'anii mari'atanis haa ta'uuti haasawa isaan afarsaa jiran hunda warroota harkaa qaban isaanis asirratti affeeruudhaan yaada isaanii irraa fuudhuudhaan rakkinni naannoo magaalaa Dirredawaatti dhalate sun eenyu duubaan jira kaayoon isaa maali ka jedhu jechuudha. Egaa akkuma beekamu gama mooyyaleetiinis rakkinni cimaatu jira. Asin duras yeroo dheeraadhaaf gartee Argee irraa kaasee Dirredawaa irraa kaasee Baalee irraa naga Nageellee Booranaa mooyyalee gahuutti daangaan Oromiyaa guutuun naannoo Sumaaleetiin gama Sumaaleetiin daangeffamu jechuudha. Humni Liyyuu Haayilii poolisiitii fi akkasumas Geetaachoo Asaffaa fa'aa warroonni ho'aatti pelleeffiin waan isaan uumantu jira jechuudha. Abdii illee wajjin ta'uudhaan jechuudha. Egaa kaa isa san dhaamsuudhaaf hojiin guddaan hojjetamee jira yeroo hedduullee itti fudhatanii yeroo gabaabaa keessatti furanii arraantan abdii illee bakka itti argamu san hundi kennanii beena jechuudha. Abdii illeenis gartee dhuma kanarratti akka Ogaadin Onnelleeffii ni beektan Ogaadin National Liberation Front ka jedhu jechuudha. Akka kaayoo warra Onnelleeffii sanitti biyya san hanga foxoqsuu yaalutti takka gahee jira jechuudha. Maaliif Ogaadina nuti amma wanni nuti dubbachuu qabnu tokko maalidha gama social mediaatiin haa ta'uutii gama kamiinuu Sumaalee jechuun qabnu nuti Sumaalee wajjin rakkina qabnu Sumaalee yeroo jennu kana Sumaalee cufa isaanii walitti qabnee Sumaalee jechuu osoo hin taane warroonni rakkina kana uuman Ogaadinii fi gosa Iisaa jedhamu akka ta'e konfarmi godhuu qabna jechuudha. Yeroo dubbannu of eeggachaa dubbachuu qabna jechuudha. Kanaafiyyuu amma hundi keessan akka beektan yeroo ammaa kana Pireezidaantii mootummaa naannoo Ogaaden ka amma irra jiru gosti isaa Ogaadinii itti aanaan isaa immoo gosa Iisaa irraa dhufe jechuudha. Gosti Iisaan kuni hundi keessan akkuma beektan yeroo hedduu uummata Affaariinis Oromoonis namoota hedduudhaan uummata wal dhahaa ture jechuudha. Ogaadin lafa xiqqoo qabdi lafasii kana babal'ifachuudhaaf jecha gosoota bibbicuu yookaan didiqqoo kana qabattee Oromoo irratti dhagaa haruudhaan uummanni Oromoodhaa uummata sodaattuudha. Uummanni Oromoo yoo itti wacanii yoo itti iyyanii nama 2 3 4 5 irraa gatan lafa nu gadhiiftee deemtii. Kanaafiyyuu magaalaan teenya guddoon magaalaan Sumaaleedhaa magaalaa Dirredawaati jedhanii waan isaan haasaa turan jira jechuudha. Kanaan wal qabatee ammoo naannoo Ogaaden keessatti magaalaa Jijjigarratti rakkoo nama kee kun inni guddaan bu'uurri isaa beeziin Jijjigarraati jechuudha. Kennamni Jijjigarramaa kennamaa bulchiinsa magaalaa Dirredawaa keessa gosti akka Iisaas haa ta'uutii Ogaadinni sadarkaa hooggansarra ajajarra ni jiran jechuudha. Magaalaa sun magaalaa federaalatii wajjin bulchaa jiran jechuudha. Garuu kanaafiyyuu magaalaan teenya tun magaalaa guddoo Sumaaleeti magaalaan Dirredawaa magaalaan tun weeraramaa jirti nu harkaa bahaa jirti nu harkaa fudhatamaa jirti. Magaalaan tun akka nu harkaan baaneef ammoo duula kara kamiinuu godhuu qabnaa ka'aa magaalaa teessanitti galaa keessaan baqatinaa jedhanii wantoota garaagaraa gartee labsaa jiran jechuudha wal kakaasaa jiran jechuudha. Kanaan wal qabatee gaa hundi keessan akkuma beektan sun qofti gahaa miti. Sunis akkuma jirutti ta'ee yaadni aan qabus maalidha? Magaalaan Dirredawaa magaalaa federaalaa taatee akka jirtutti amma rakkinni gara lixa Oromiyaatiin ture amma jalqaba baanii miti amma lixa. Gagama lixaatiin jiru yeroo gartee hooggantoota naannolee lamaaniin haa ta'uutii sadarkaa mootummaa federaalattiin sadarkaa mootummoota naannootiin aktiivistootaatiin hayyootaniin jaarsolii biyyaatiin rakkinni naannoo sanitti dhalate furmaata argachaa jirutti ammallee akka gama magaalaan Dirredawaa yookaan Harargeen bahaa dirree lolaa akkasiin taatu warroonni barbaadan kan akka ajaja Geetaachoo Asaffaa fudhatanii warroota deeman warroota gartee ammallee koomishinii magaalaa Dirredawaadhaa jechuudha. Nama sadarkaa dur hooggansarra turellee rakkoon naannoo sanitti yeroo dhalates nama gartee rakkina san duubaan ta'uudhaan abdiillee wajjin dhaabachuudhaan abdiillee wajjin ta'uudhaan ummata keenya cinaaksanitti gursumitti bakka hedduutti ummata keenya akka naannoo sanitti nama fixaa ture jechuudha. Hanga mi'eessoo
caasaa isaanii diriirfachuudhaan dhufanii ummata keenya buqqisaa turan fixaa turan mana ummata keenya irratti gubaa turan loon ummata keenya saamsisaatii fi jala ajjeessaa gubaa turan jechuudha. Kanaaf warroota akkanaa kana ammas taanaan mootummaan federaalaas haa ta'uuti mootummaan naannoo Oromiyaadhaa itti gaafatamummaa fudhachuun warroota ajjechaa gocha shuukanneessaa gara jabinaan ilmaan Oromoo irratti guyyaa kaleessaan raawwatame waan baay'ee tokko nu naasise jechuudha. Nuti ilmaan Oromoo kaabaa kibbatti bahaadhiyaatti duuti nurraa dhaabachuutti hin jirtu jechuudha. Kana jechuun ammoo maalidha? Akka Oromoon abdii kutatu godhanii Oromoo kana duubatti deebisuudhaaf warroota yaalantu jiran jechuudha. Kanaafuu uummanni Oromoo bakka jirru gurmoofnee tokko taanee mataa walitti qabachuudhaan shira amma nurratti deemaa jiru kana irra aanuudhaaf yeroo kamuu caalaa harka wal qabachuun amma jechuudha. Nuti ilmaan Oromoodhaa biyya san walqixxummaadhaan sirna gadaatiin dimokiraasiidhaan gaanfa Afrikaa keessatti nageenyi tasgabbiin walqixxummaan akka dhufuuf halkanii guyyaa hojjechaa jiran jechuudha. Yeroo isaan hojjechaa jiran kanatti ammoo warroonni gartee farra Oromootii fi farra dimokiraasii ta'an warroonni sirna abbaa irree yookaan ammoo mootummaa diktaataraan buluu hawwan harroonni jechuudha. Harreen ulee baratte harree ulee malee hin deemtu jechuudha. Kanaaf kama kaabaatiinis haa ta'u kibbaanis haa ta'u kallattii afraninuu duulli akka duratti baramaa tures ni beekama jechuudha. Kanaafuu uummanni Oromoo kana hunda ka irra aanuu dandeenyu yoo tokkummaa qabaanne yoo ka wal caqasnu taate yoo ka wal cinaa hiriiruu taate qofa jechuudha. Kanaaf nuti gara hundaan nutti aggamamee jira. TPLFin jettaa, Kaanin jettaa, Gamboo Sabatti jettaa namni ilmi Oromoo ilma abbaa gadaa biyya Itoophiyaa haa bulchu akka bulchu barbaadu tokko hin jiru. Oromoo makeessa illee hin jiru ka biraatti miti. Nama biraa diina alagaa biraa dhiisaasin. Oromoo makeessayyuu warroota amma humna jijjiiramaa isa jennuun kana mootummaa ce'umsaa amma hoogganaa jiran Dr. Abiyyi fa'aa obbo Lammaa fa'aa warra isaan hin feenetu jira jechuudha. Diina biraa alagaa biraa fa'aa godhaasu kun nun barbaachisu jechuudha. Kanaafiyyuu rakkinni magaalaa Dirreedawaatti dhalate kun bu'urri isaa beeziin isaa ka'umsi isaa jijjigarraati jechuudha. Jijjigarraa wantoonni warra kana hoogganan ONLF jechuudha. ONLF jechuun addi bilisummaa Oromoo yeroo garatti magaalaa Finfinnee irratti fakkeenyaaf jaarmaya siyaasaa Oromooti, jaarmaya biyya alaa ture, jaarmaya bifa hidhannootiin socho'u, jaarmaya hidhannootti amanee uummata kiyya afaan qawweetiin bilisoomsa jedhee amanu jechuudha. ONLF wajjin Eertiraa keessa hojii turan, Gamboo Sabaatti illee hojii turan. Yeroo Gamboo Sabaatti biyyatti galu magaalaa Finfinnee irratti simannaa oowwaa fi simannaa ajaa'ibatu godhameef jechuudha. Addi bilisummaa Oromoo illee hooggantoonni isaanii yeroo biyyatti galan simannaa oowwaa fi simannaa ajaa'ibatu godhameef jechuudha. Warra arbanyoochiif jarri illee hundi isaanii jechuudha. Warri amma ONLFin tun yeroo biyyatti galtu simannaan akka isaanii oowwaan sun magaalaa kamittuu hin godhamneef jechuudha. Kaayoon isaanii duuba amma maalidha? ONLF isaa wajjin ta'uudhaan warroota isa wajjin amma warroota akka qeerroo magaalaa Dirreedawaa keessatti uumanii jiran. Warroonni amma isaan uuman kun barbartaa jedhaman hundi keessan ni beektan na fakkaata. Akkuma amma faannoo ejjettoo zarmaa maali jedhan kana dargaggoota kana viidiyoo isaanii anuu sheer isin godhee ture jechuudha as jalatti jechuudha. Maaliifi dargaggoota kana uumuudhaan magaalaa Dirreedawaa keessatti akka jeeqamiinsi uumamu warroota hawwanii warroota barbaadan jechuudha. Jeeqamiinsi magaalaa Dirreedawaa kana keessatti yeroo uumamu gama jalaatiin ammoo Oromoo irratti lola banuudhaan uummata Oromoo godaansisu. Oromoo yoo ka itti iyyan taate yoo ka itti wacan taate yoo Oromoo rasaasan ka darbatan taate uummanni Oromoo ummata sodaattuudha lafa san isinii gadhiisee deemaa. Kanaafiyyuu magaalaan Dirreedawaa magaalaa guddoo ta'uu qabdi jedhanii gosa agartee amma warra akka Puutlaand fa'aa wajjin haa ta'uti, Hargeysaa wajjin haa ta'uti, warroota biraa wajjin walitti makamuudhaan agartee magaalaa Dirreedawaa magaalaa guddoo godhatanii magaalaa dinagdee isaanii godhatanii jiraachuu barbaadan jechuudha. Kanaaf ammootinu obboleewwan keenya hedduu isaanii kan dubbisaa turetu jira. Guruppii garaagaraa keessatti warroota afaan Sumaalee beekan, afaan Sumaalee sirriitti beekan kan isaan hordofan jechuudha. Waan isaan dubbatan hunda sagaleedhaan jala jalaan nu turjumaana waan natti himan jechuudha. Kanaafuu uummanni Oromoodha yeroo kamuu caala jechuudha. Yeroo tokkummaa keenyatti jabeeffachuu qabnu ammaa jechuudha. Kanaaf obboleewwan keenya magaalaa Dirreedawaatti guyyaa kaleessaa du'aniif rabbiin jalata fuudoo isaaniif haa kennu. Warra ammoo shira kana wajjin ta'ee shira kana xaxaa ture hundi isaanii gaa hin dhukattu dhumti isaanii akkuma gartee amma jeneraaltonni hidhamu kanatti hidhamuuf deemanii jechuudha. Caasaan ammallee Geetaachoo Asaffaadha magaalaa Dirreedawaa keessaallee hin baane jechuudha. Akkasuma magaalaa Adaree Hararii keessas rakkinni ni jira jechuudha. Rakkoo gama Oromiyaa bahaatiin jiru kana yoo mootummaan federaalaa yookaan ammoo mootummaa naannoo Oromiyaa wajjin ta'uudhaan kan hin furre taate rakkinni kun yoomillee furamuuf hin deemu jechuudha. Mootummaan naannoo Ogaadeen ka amma
angorra jiru erga inni dhufe as wanti inni miidiyaa garagarratti haasaa turellee warroonni habashaa waan isaan argufaa turan agarree jira jechuudha. Sirna federaalaa akka hin barbaanne jechuudha. Akka hin barbaachisne waan hedduu haasaa ture kan dhageettan taatan afaan Amaariffaatiin warroonni habashaa yookaan ilmaan safaariidha nama kanaaf harkadhaa turan jechuudha. Namuma amma angorra jiru kana nama nulleen gaarii jennu kana jechuudha. Kanaafuu rakkinni mooyyalettis dhalachaa jiru rakkoo jabaadha jechuudha. Amma maaltu jira? Ogaadenni gosa akka hawwiyyaa, gosa akka Iisaa, gosa akka gartee garri jechuun gosa garri ni beektan Keenyaa keessallee Oromiyaa keessallee ni jirti jechuun daangaa gama Booranaa saniin. Gosoota akkanaa xixiqqoo kanaan chaas jetteeni duubaa ta'uudhaan rasaasan dinagdeedhaan hamileedhaan waan hundaan isaan gargaara Oromoo irratti gosoota xixiqqoo kana gosoota jiran kana qabattee Oromoo irratti duulchisuu barbaaddi jechuudha. Kun waan ifa jiru jechuudha. Kanaaf magaalaan Dirree Dawaadhaa magaalaa gartee burqaa qabsoo ilmaan Oromooti jechuudha. Magaalaan sun Oromoof Oromiyaadhaan beekamti jechuudha. Har'aan tana sadarkaa hooggansaa sadarkaa bulchiinsarra magaalaa san kan dhuunfachaa jiru hoo ka dhugaa dubbannu taate Oromoo osoo hin taane jara jechuudha. Haga funyaan biraa jijjigaan lafa Oromooti. Kun hundi maqaa Oromooti. Jarri bara irra dirree dhawaa jedhanii yaamuu hin dandeenye. Dir dhabaa jedhanii yaaman dir dhabaa. Jijjigaan cikcikaa jedhan uummatni afaan jijjigaa kana sirreessanii uummata yaamuu hin dandeenye uummata akka safaariitti seetalarii dhufe jechuudha. Nuti uummata kana wajjin jiraachaa turre maali kun siyaasa poolitikaadha wajjin walirraa horree jira dhallee jira. Nuti ammoo Oromoon haqa namaa barbaanna hin barbaannu. Isaanuu haqa kenna maaliif as nuti dhufan? Maaliif dhufanii as haqa kenna nu saamuudhaaf deeman lafa kenna nu saamuuf qabeenya kenna no kana osoo hin taane nuti gajechaa jirru isinis bakka jirtanitti nutis bakka jirrutti isin haqa keessan irratti nullee haqa kenna irratti tokko osoo miine nagayaan walirraa binnee walii gurgurannee walirraa fuunee walirraa dhallee wajji jiraannaa wajjis jiraachaa turre gartee wanni biraallee haafuuti nuti ilmaan kuushi waliin jechaa turre kanaafuu wanni gartee kijiba tokko dhugaa fakkeessan hin jiru jechuudha. Har'a waati ka Dirree Dawaa gadhistee fi baatu taate Borawaas si dhufan Finfinnee si dhufan akkasii si deeman jechuudha. No! Akka seenattis joogiraafikal teessuma lafattis Dirree Dawaan lafa Oromooti qabeenya Oromooti. Mootummaan federaalatu zamana mallastu Oromoo naannoo saniin gartee Oromoo gama baatiin jiru kana cabsuudhaaf jecha Dirree Dawaa magaalaa federaalaa godhe malee meelaala Oromiyaa qofa magaalaan federaalaa ka jiru. Dirree Dawaan federaal Oromiyaa. Hawaasa ammaa magaalaa federaalaa taane magaalaa guddoodha. Maaliif Baahir Daar faan taane magaalaa guddoodha. Maaliif Jijjigaan sabaaf sablammii hedduutu keessa jiraata maaliif magaalaa federaalaa taane. Naannoleen biraa magaalonni naannoo sagaltu jira. Naannoo sagal keessaa wanni naannoo Oromiyaa keessatti qofni magaalaan federaalaa taatu jedhanii maali. Silaa irra jijjiiramni kun kan dhufne taate magaalaan Jimmaas magaalaan federaalaa ta'uudhaaf magaalaa deemaa turte jechuudha. Shashammannees akkasumatti yaadamaa ture jechuudha. Pilaanidhaan sababa magaalaa sabaaf sablammii keessa jiraata jechuudhaan uummata Oromoo keessa yaasuudhaaf magaalota garaagaraa uummanni Oromoo uummata bal'aa uummata guddaa waan ta'eef uummata kana bituu waan hin dandeenyeef uummata kana saboota garaagaraatiin diina godhanii umrii jaraa warroota dheeressuu barbaadantu jira jechuudha. Nuti ammoo beeynee itti dammaynee waan kana irra aanuu qabnaa jechuudha. Yeroo dubbannus dubbii dubbannu keessatti of eeggachaa deemuun barbaachisaadha. Dubbii nu dubbannu maali? Nuti Sumaalee wajjin wal dhabbii qabna hin qabnu. Sumaalee gosa hedduutu jira. Sumaalee Magdishoo jira. Sumaalee Jibuuti jira. Sumaalee Argiisa, Sumaalee Puntland, Sumaalee hedduutu jira jechuudha. Nuti amma yeroo ammaa kana rakkinni uummata Oromoo wajjin warroonni qaban. Warroota lafa babal'ifallaa barbaadan. Warroota qabeenya Oromoo kana saamanii qabeenya Oromoo irratti abbaa ta'uu barbaadan. Kan akka gosa Ogaaden, kan akka gosa Iisaa kana warroota kana jechuudha. Warroota amma barbaartaa isaan jedhanii kana jechuudha. Kanaaf mee obboleessi keenya yoo as jala ka jiraattan taate lakkoofsa tokko naa barreessaa yaada keessan isinirraa fuudhee achi booda jechuun invite isinii godha. Achi booda itti deemna jechuun marii kennati jechuudha. Nuurii yoo as jala jiraatte lakkoofsa tokko naa barreessa. Qoy nuurii isinii seessa na eega takka. Nuurii lakkoofsa tokko naa barreessa. Okay, shukriyaa Sufyaan mee naaseessis gaama nuurii naaseessisa maaliifuu isaan waan kana jala bu'anii hordofaatti jiran rakkina naannoo san jiru waan quba qabaniif jechuudha. Amma kaayoon guddaan maalidha? Akka magaalaa Dirree Dawaatti yookaan Oromiyaan bahaa tasgabbii nageenyi hin jiraanne jeequmsi akka uumamu
akka gartee dhiigni ilmaan Oromoo jiguuf warroonni Geetaachoo Asaffaa wajjin caasaa Geetaachoo Asaffaa arras achuma jira jechuudha. Yeroo kana jennu maaliif amma laalawaa tokko badda. Siraaj Fargeessaa naannoo Dabuub yookaan Saawus jennu kana keessatti uummata Guraageef Silxee waliin dhaha. Walaayitaa fi Sidaamaa waliin dhaha. Jeeqamiinsa jechuun uumama. Mootummaan federaalaa hojiin isaa maal ta'a? Waan kana qabbaneessuu ta'a jechuudha. Asii ammoo Oromoo fi Ogaadiniin waliin qoraasan jechuudha. Achiin ammoo Benishaangulii fi Oromoo Wallaggaa waliin qoraasan jechuudha. Obboleewwan keenya achi jiru waliin dhahaa deemanii jechuudha. Yeroo amma fakkeenyaaf rakkinoonni akkanaa kun dhalatan raayyaa fi Tigraay jidduu rakkinni uumamu taate mootummaa federaalaa hojiitu itti baay'ata jechuudha. Yeroo mootummaa federaalaa hojiin itti baay'atu kana warroonni hattoonni jechuudha. Warroonni qabeenya namaa saamaa turan, torchi nama gochaa turan, qaama nama hir'isaa turan, miila nama ciraa turan, harka namaa ciraa turan, kan nama ilmaan Oromoo kumaatamootaan lakkaa'aman ija ilma namaa dura dhabamsiisan, kan dhiittaa mirga dhala namaa namarratti raawwachaa turan, isaan kun akka to'annoo jalan oolleef mootummaa federaalaa akka biizii ta'uuf, akka mootummaa federaalaa hojiin itti baay'atuuf hojii kennaniif jechuudha. Amma Abiyyi, Dr. Abiyyi Ahmad namoonni 2 3 4 5 10 20 50 dhibbi takka hidhamuu danda'an. Warroonni biyya Itoophiyaa tana bulchaa turan. Kagartee mootummaa abbootii irree wajjin ta'anii dhiiga ilma namaa xuuxaa turan namoota kumoota dhibbaatamootaan lakkaaman jechuudha. Kan nama miliyoona 100 nama 50 bulchaa. No, warroonni sun caasaan sun guutuun ammas biyya san keessa ni jira jechuudha. Caasaa kana qulqulleessuudhaaf yeroo itti taa'im yeroo nama fudhata amata 5 ta'uuti amata 5 ol haa ta'uuti waan kana hunda hanga caasaa gad aanutti naannoo keessa amma barka federaalatti qulqullaa jira malee naannoo lachuu keessa rakkinoonni ammas ni jiru jechuudha. Rakkinoota kana furuudhaaf ammoo yeroo kamuu caalaa uummanni kenna. Uummanni Somaali amma uummanni Ogaadeen jennuun kun uummanni Isaa jennuun kun yoo kana gaa barbaadan taate dhugaadhaan yoo ka wajjin jireenya uummata Oromoo isaa ta'uuti biyya Itoophiyaa keessa sirna federaalizimiidhaan buluu ka barbaadan taate namni tokko ol osoo hin ta'in walqixxummaadhaan saalaan barnootaan ilmi namaa waa hundaanuu cufaanuu jechuudha. Yoo walqixan lafa sarratti abbaa lafaa abbaa biyyaa ta'e akka buluu ka barbaadan taate yeroo kamuu caala mootummaa yookaan ce'umsa amma jiru kana wajjin humna jijjiirama Dr. Abiyyi faa wajjin yeroo kamuu caala yeroon inni dhaabbachuu qabu amma isiniin jechuu barbaada jechuudha. Kanaaf akka kiyyatti na fakkaata Oromoon wanni arra kumaatamootaan lakkaa'amee dhiiga isaa jigsee lafee isaatti caccabsee qeerroon arra qabsoo asiin ga'e jechuudha. Dubbii lafaa dubbii lafeeti jechuudhaan jechuudha. Kanaaf Direedawaan nuuf ija teenna jechuudha. Nuuf Direedawaan cinaacha kenna jechuudha. Nuuf Direedawaan qaama Oromiyaati jechuudha. Kanaaf nuti Direedawaa irratti nama kamuu wajjin kamannim ga'anni daraddaram jechuudha. Nama kamuu wajjin teennee wal mariillee goonu jechuudha. Direedawaan teennuti Oromoo fi Oromiyaa qofa jechuudha. Finfinneen teennuti Oromoo fi Oromiyaa qofa jechuudha. Wanti arra ilmaan Safaarii ilmaan Minilik namoonni akka warroota paartii ABO galan jechuudha. Finfinneen kan irratti hundooftee Barara irratti hundooftee jedhan. Barara irratti hundoofteef kan Finfinnee hundeesse ilmaan Amaaraati Finfinneen ta'a Amaaraati akka jedhan san borus Direedawaa si dhufuuf deemti jechuudha Oromoo. Dammaqi. Waan hunda akka salphatti ilaaluu hin dandeettan isin hundi keessan amma jechuudha. Waan kana akka salphaan ilaaluu dandeettan. Bor ammoo wanni dhufu waan hamaadha jechuudha. Waan keessaa bahuu hin dandeenye jechuudha. Waan nama magaalaa Finfinnee irratti shira xaxamaa jiru kana hunda keessan ni beektan jechuudha. Yoo ka biyyi sun dimokiraasii taatee sagaleedhaan filamu taates eenyu akka biyyi sun magaalaa Finfinnee keessa parsantiin irra baay'een eenyu akka ta'e ni beekna jechuudha. Kanaaf ammoo magaalaan Direedawaas carraan Direedawaadhaa akka akkas hin taane uummanni Oromoo keessaa baqachuu osoo hin taane baadiyaan Oromoo naannoo san jirtan guutuun magaalaa sanii galuu qabdan jechuudha. Guutuun maaliif karaa ispaaltii gubbaan bulle jechuudha. Maaliif karaa dildila jalan bulle jechuudha. Magaalaa sanii galtanii magaalaa san keessatti abbaa diinagdee abbaa qabeenyaa taatanii lafa teessan irratti lafee teessan irratti hadaan diinaa dhufeen dhaabbatu jechuudha. Hadaan diinaa dhufeenuma dhaabbanne jechuudha. Ilma Oromoo sa'aatii oowwaan sa'aatii xaraaraa aduu sa'aatii oowwaa saniin akkasitti rasaasan mataa keessa sammuu keessa dhaanii yoo ajjeesan Oromoo biraa maaltu dhagahama. Obboleessa keetu sirraa ajjeefamaa jira. Obboleessa keetu sirraa du'aa jira. Ijoollee guyyaa kaleessa argitan ijoollee umriin jira 16 15 ga'u. Tumaa turan falaxaa turan jechuudha. Bulchiinsa magaalaa Direedawaa magaalaa federaalaa keessa jechuudha. Oromoo qofaa miti keessa jiru. Sadarkaa hoggansarra warroonni jiran. Sadarkaa ajajarra warroonni jiran. Gosa Isaatu jira. Gosa Ogaadeentu jira. Uummanni kun lamii waliin ta'uudhaan Oromoo magaalaa san keessaa
guyyaa takkatti torbaan takkatti baasuu dandeenya jedhanii viidiyoodhaan haasaa jedhanii bar viidiyoo isaanii san finnee isinii maxxansuu dandeenya jechuudha. Kanaaf ummanni keenya naan Harargee bahaa jirtan hundi keessan ummata kana wajjin ummanni Oromoos ummata kana wajjin dhaabbattanii bifa tasgabbii qabuun bifa naamusa qabuun bifa gartee amma Oromoon akkuma tarsiimoon deemaatti jiru kana laala waa tokko laala nuti waa hundaa'u irra aanaa jirra. Rabbiin yeroo ammaa kanaa biyya Itoophiyaa keessatti yeroon keessan akka nuun jedhan hundi keessan irraanfatina. Kanaaf waan arganne kana waan amma harkaa qabnu kana kunuunfachuudhaan jijjiiramni kun warra haaraa gara mootummaa ji'a torba keessa jiru gara mootummaan kun mootummaa kana cinaa dhaabbachuudhaan rakkoo jiru hunda furuudhaaf yeroo kamuu caalaa yeroo waliin mootummaa kana cinaa dhaabbattanii ummanni keenyas obsaan tasgabbiidhaan tarsiimoodhaan masakamtanii waa hunda irra aanuu dandeettan kana qofaan jechuudha. Afaan qawweetiin yeroo kamuu namarra aanuun hin dandeenye zamana san bira tarree jira jechuudha. Kanaaf ummanni keenya magaalaa Diredawaa fi naannoo ishee jirtan baadiyaa ishee jirtan guutuun cufti jechuudha. Magaalaa sanitti galuu qabdan jechuudha. Ummanni keenya naannoo Sumaalee irraa buqqa'ee dhufe sun magaalaa Diredawaatti qubachuu qaba jechuudha. Isaan wanni jechaa jiran maali? Ummanni Oromoo uummata sodaattuudha. Yoo ka gartanii namoota garaagaraa itti kaasnee nama 5-6 irraa ajjeefnu taate yoo ka itti wacnu taate yoo ka itti iyyuu nu taate ummanni Oromoo torbaan takkatti magaalaa Diredawaa nu gadhiisee deemaa jedhanii bar uummata sabbakanii uummata amansiisanii akkasitti deemaa jiran ummanni kun jechuudha. Kanaaf rakkoo magaalaa Diredawaatti dhalate keessaa caasaan Geetaachoo Asaffaa haa ta'uuti Ogaadeenis haa ta'uuti harka keessa akka qaban hin rarraafatina kana. Waan kana dhibbaan dhibbatti jala sarartanii beekuudha qabdanii jechuudha. ONLF jechuun gocha amma kalee dhalate keessa harka qaban mootummaa Ogaadeen ka amma aangorra jiru wajjin dalagaa jiranii jechuudha. Magaalaan Sumaalee ka Hargeysaa ka Ogaadeen ka Hagalaal Sumaalee Shijuu jedhanii ni jirti Keenyaa keessa jechuudha. Sumaalee Shijuu gara mandheeraa sanii achiin Oromiyaa walitti dhaabatti. Sumaaleen gara lamaan nu daangessiti beeka. Keenyaa keessanis nu daangessiti asinis nu daangessiti jechuudha. Kanaafuu isaan maal akka yaadan beetu ummanni kun ummata afaan tokko dubbatu ummata ilmaan tokkooti. Akkuma Oromiyaa jennee biyya takka walii qabnutti isaanis Gireet Somaaliyaa jedhanii biyya isaanii ijaarachuu barbaadan jechuudha. Gireet Somaaliyaa jedhanii walitti federeeshinii uumanii ummata buluu barbaadan jechuudha. Kana gochuudhaaf ammoo magaalota gartee sila arra diinagdeedhaan murteessaa ta'an keessattuu magaalaa akka Mooyyalee xiyyeeffannaadhaan Oromoo harkaa fuudhu magaalaa Diredawaa magaalaa Oromoo harkaa fuudhu jechuudha. Mee laala Oromoo waa meeqa dhabuu jirti? Adaree laala magaalaa Harar magaalaa Oromooti. Oromoon darbee jirti. Arra ammoo Diredawaa si harkaa fuudhan Mooyyalee si harkaa fuudhan Oromoo eessa geessuuf deeman jechuudha. Never. Kanaafuu nuti yeroo kamuu caala yeroo tokkummaadhaan ummata keenya Mooyyalee wajjin dhaabbannu ummata keenya gartee magaalaa Diredawaa keessa jiran wajjin dhaabbannu ummata keenya Harargee keessattuu bahaa jiran keessaa wajjin dhaabbannu yeroo kamuu caala amma jechuudha. Nuuf Diredawaan akka bileen ijaati jechuun nuuf magaalaa dinagdee Oromooti magaalaa burqaa qabsoo Oromooti magaalaa burqaa aartii Oromoo fi Itoophiyaati magaalaa sun guutuun Oromoo fi Oromummaa fi Oromiyaan beekamti jaalalaan beekamti jechuudha. Kanaafuu qeerroon magaalaa Diredawaa keessa jirtan yeroo kamuu caalaa yeroo isin tokkummaadhaan dhaabbattanii yeroo kamuu caalaa mootummaa naannoo Oromiyaa wajjin ta'uudhaan mootummaa naannoo Oromiyaa jijjiirama amma jiru kana warroota amma Geetaachoo Asaffaa osoo hin ta'in warroota amma jijjiirama wajjin deemaa jiran kana wajjin cinaa dhaabbachuudhaan poolisii Oromiyaa wajjin maan ta'an isaan cinaa dhaabbachuudhaan mirga keessan falmachuu qabdan. Lafa keessan irratti abbaa lafa abbaa biyyaa ta'uu qabdan. Wanni isin buqqisanii isin ajjeesaniif hin jiru jechuudha. Warri isin buqqaasee isin ajjeesaa jiru warroota caasaa Geetaachoo Asaffaa faati jechuudha. Isaan kana ammoo tokkoon isaanii warroota basaastota isaanii gandarra deemtanii mootummaa naannootti haa ta'uuti ka federaalatti garsiiftanii takka takkiin isii qabaataan hidhamanii to'annoo jala oolamuu qaban jechuudha. Warroonni asiin duras qeerroo dorsisaa turan. Warroonni asiin duras seermaleedhaan karaa seeraan alaatiin isin hidhaa turan. Warroota kana hunda warroota gocha kanneessaa asirratti raawwataa turan. Warroota gartee ilmaan Oromoo yeroo qabsoon ta'e finiintee jirtu sanitti yuunivarsiitii Awwadaay magaalaa Awwadaay irraa ta'uuti yuunivarsiitii Haramayaa irraa ta'uuti magaalota Oromiyaa Bahaa Harargee garaagaraa irraa Mi'eessoo irraa Cinaaksan irraa Baabbilee irraa Galamsoo irraa Baddeessa irraa
cirorraa bakka hundarraa isin guuranii achi isin fidanii achi keessa torchi isin gochaa turan warroota isin beektan san hunda yeroo ammaa kana labsii mootummaan federaala manni murtii federaalaa baasetti fayyadamuudhaan uummata san seeratti dhiyeessuu danda'uudha qabdan jechuudha. Diina magaalaa Dirreedawaa keessaa qulqulleessuu ka qabu ilmaan Oromoo naannoo san jirtan jechuudha. Isin warroota naannoo san jiran ni beektan afaan Sumaalee ni dhageettan ni hubattan waan isaan itti jiran ni agartan jechuudha. Magaalaan Dirreedawaa magaalaa guddoo Sumaalee Ogaadeen akka taate dubbachaa jiran isaan jechuudha. Magaalaa guddoo Sumaalee jechuudha waliin qabanii jirti. Gosa akka Awuyyaa, Isaa, gosa akka Garrii, gosoota garaagaraa kana qabatanii magaalaa Dirreedawaatii fi magaalaa Mooyyalee fudhachuudhaaf yeroo kamuu caalaa aggaammiin sitti aggaamamee jira jechuudha. Kana irra aanuudhaaf Oromoon yeroo kamuu caalaa hojiin ati hojjechuu qabdu amma jechuudha. Yeroo kamuu caalaa kana isiniin jedha warroota amma fakkeenyaaf isin affeeraatii lakkoofsa tokko tokko barreessaa isiniin jechaa ture. Na barreessaan jirtanii ayyaana kiyya ibsachuudhaaf dhufe yaadni kiyya kanuma fakkaata gabaabumatti jechuudha. Isinitti dheeressuu illee barbaadu. Diippilii waan kana gaa hundi keessan akkuma argaa jirtan obboleewwan keenya dhumanis rabbiin raamataa fi jijjibnaa godhuu fi warroota sana irratti tarkaanfii fudhatanis itti gaafatamaa komishiinaraa fi itti aanaa isaas haa ta'uti warroota waajjira bulchiinsaaf nageenya caasaa federaalaa dur turan kan magaalaa Dirreedawaa keessa jiran san mootummaan isaan san hordofuudhaan seeratti akka nu dhiyeessu yeroo kamuu caalaa irra deddeebinee ni gaafanna jechuudha. Warra nama lubbuu namaa baase tokko aangoorra akka taa'uu hin dandeenye akkuma biyyi paarlaamaa irratti uummataaf ahadii seenee aangootti dhufe san hardhas jecha isaa ahadii isaa san kabajuu qaba jechuudha. Ahadii isaa san kabajuudhaan Dr. Abiy Ahmed namni shororkeessaan nama hidhee torchii nama godhu jedhee dubbatee jira. Nama ajjeesu kanaafuu jarri kun warra seera biyyattii san ni diige warra jijjiirama kana gufachiisuu barbaadu warra gartee bilisummaa uummata Itoophiyaa hin barbaanne waan ta'eef warroota kana seeratti dhiyeessuudha jechuudha. Seerri Itoophiyaa keeyyata kamirratti iyyuu nama rasaa san dhahee ajjees ka jedhu hin jiru. ኮንስቲቱሽን ብየትረ ሰው ግደል የሚል ህገ መንግስት ላይ የለም። ነማ ሴራን አለ ሂዲ ከጀሉ እንጅሩ ነማ ሴራን አለ ሾሮኬስ ከጀሉ እንጅሩ ሴራ ብየቲ ሰን ጉባጅቹ ኤርገ ብየቲን ከሴራን ቡልት ጀደን ታቴ ለብሲ ሞቱማ ፌደራላ አማ ባሲ ከነቲ ፈየደሙዳን ሞቱሞኒ ናኖስ ከማጋላ ድሬዳዋ ቡልቻ ወጅን ተውዳን ረኪና ናኖስ እንጅሩ አታተመት ዮ ኮንፉሪታቲ ረኮ ጀብዱ ረኮ ጭምቱቱ gama sanii dhalachuudhaaf deemaa jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf. Maaliif takka gosoota adda addaatiin ilmaan Oromoo walitti naquudhaan mala. Isaan walitti si naquuf, gosa Garree walitti si naquuf, gosa Awuyyaatiin walitti si naquuf, gosoota garaagaraatiin nu Sumaaleen jennamu. Nuti kan nu lolutti jiru uummata kana jechuudha. Uummata amma maqaa isaanii dha'u jiru jechuudha. Uummata kana ammoo akkamitti akka irraa aantan ilmaan Oromoo isinis ni beektanii jechuudha. Mootummaa federaal amma bulchaa jiruu fi jijjiirama mootummaa naannoo Oromiyaa wajjin ta'uudhaan waan kana akka furmaata argatan godhuudha. Kanaaf uummanni Oromoo kana beekaa magaalaan guddoon naannoo Somaaliidhaa yookaan Ogaadeen Dirreedawaa jechaa jiran waan kana ilmaan Oromoo naannoo san jirtan dammaqinaan akka irratti hojjettan abdii guddaa qabnaa galatooma ulfaadhaa aganuma yaada kiyya dabarfachuu dhufe nuuf kolchaa isiniin jedha.